Oromooti ya video kiyya share ruit na godhati warra TikTok namarra guban biraan nagaa qullaa kiyya nagal lakisaa jira ani wanni isa godhe takka hin jiru galinaan jedhe galuun jedhe ajaa'iba waan nama ajaa'ibu hin erguun jedhe hala hin erguun jedhe naan ilmoo isaa wajjin rakkataa jira mana rabaa kana keessatti arguut jirtani duwit na godhati ummata TikTok irra gubuu danda'u ummata seeraa biraan nagaa ijoollee keenya na qarqaaraa share duwit na godha dhiirummaan irra laallatu jira akka nam tokko jaarsaaf jaartii dha'ee ilmoo qabaa fi nagaan gandarraa na fuudhee nikaadhaan kabajaan na fuudhee garuu anaaf isa dhalaa wallolchise dhalaa biyya isaanii warra Baalee argannaan natti jijjiirame dhalaa qaama qabdu argannaan dhalaa arra birrii qabdu argannaan natti jijjiirame hayyee dhiisee jiraachaa jira kophaa kiyya jiraachaa jira dhiisee bakkaasi dhiisee jedhee ni dhiisee ofii shurtaan qabde biyya galee birrii ergi jedheen erguu galinaan jedheen galuun jedheen sin amadu Oromoo duwit na godhaati nama waan nama ajaa'ibu wallahi waan akkaan nama ajaa'ibudha dhiiroo kun. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشما هركفوني ورونا من تابرات سجرة جرتو بقى جراتم بقى ساكنا جيسان سنين جدا ودفتوتك هي كالي ولد ديفيني جرا هرس فيديو دا تكون جدا هر فيديو أن إسني كبردتي دفع أكو مجال كبرت جدا بلتي تيني أجر تنتنا جدا إيجا أكميني أكستاتي مال ران كان كيرلين شيلين سنف إبسيتي جرتي أسرتي مو وانتي فكاتو جدا أكسومو أكا نمو تكوتي وانا ملأتو تكو أنلين يردو بطون درك أمكية هردفتوتك يا خبجمو بغانا غانفتان سنجدا وروني چانالي كان فارای تاتن سبسكرايبي قولو دان ماتي كييتي دبالاما حقا دوما فيديو كان دا نفانا ترى سنجدا هردفتوتك يا خبجمو dhugaa jechuudha viidiyoo kun jechuudha baay'ee takka yeroo nan viidiyoo kana argee jechuudha kuma tasaa online seenaan numa argee jechuudha anilleen viidiyoo waraabuu dirqameedha jechuudha egaa hordoftoota kee kabajamoo asirratti jechuudha wanni an jechuudha akka kiyyatti dubbadhu akka nama tokkotti walumaa galatti jechuudha kun nama rabbi abaare malee nama jechuudha rabbiin abaare malee kun waa namaa mitiin jedhani nami jaartii ofidha halaalii la akkuma isin himte kana mucaa tokko huno mucaa bareedaa kana irraa qabdi mucaa irraa qaba inni jechuudha mucaa irraa hin qaba jettee akkasuma immoo waliin jechuudha dhallee akkasuma immoo jaalalaan wal fuune inni na biraa qabamee gara Itoophiyaa galee jennaan maallaqa naaf ergii kottaa jedhee inni gaafate an didee jette sababa saniif jecha jaartii ofidha halaalii ofidha kana maatii miti unkan friendii miti jechuudha kan friendii jechuudha kan barana jechuudha qaama qullaa gadi dhiifame sun jechuudha barana social media kana qabatee ukkaamsee ture sun jechuudha sunilleen jechuudha kan san caaloodha jechuudha sunilleen friendiidha bar sunilleen jaalallee isaati haajinuti jechuudha mee inni kun immoo jaartii ofidha halaalii ofidha akka rabbi jaalatutti waliin dhufanii wal qunnamanii waliin jiraachaati turan amma garagalanii jechuudha waan muraasa wama xiqqoo takkaa jecha wal didanii social media addunyaa gubbaarratti wal baasa jechuudha wallahi waan akka nama ajaa'ibudha maallaqa naaf erginaan jettee annen didee akkasuma immoo kottas naan jedhe annin didee kopha makiyyaan mana arabaa keessatti rakkataati ture mucaa isaa kana wajjin rakkataati ture an didee jennaani viidiyoo kiyyaa gadi lakkisee yaa Oromooti share godha yaa Oromo wallahi garaan na hammaatee tumaan jechuudha anillee viidiyoo ishiidhaa san argee viidiyoo waraabuu dirqame isinin jedha share godha viidiyoo kana qaama dhimmi ilaalatu akkasuma immoo seeraan alaa waan hojjetame tokko waan seeraan alaa tokko warroonni jechuudha tarkaanfii irratti fudhatan warri TikTokii waan jiraniif warra kanarratti share naaf godha naaf beeksisaa maal jetteeti iyyaate turte jechuudha gara TikTokii kanaan namoonni hedduun wal jalaa fuudhanii hafarsaatii jiran jechuudha walumaa galatti jechuudha bileetti teenya rabbiin sabrii haa kennuu fi namoonni tokko jechuudha ilma namaa jechuudha ilma mataa jabaata dhiiroo ilmi namaadha kun wallahi billahi ilma mataa jabaata inna lillahi nami halaalii ofiidha dhiiroo mee amma ka dhaggeeffataati jirtu video kana halaalii tante kan akka rabbiin jaalatutti walitti dabalamtanii waliin jiraatan waan muraasa jecha wal diddaniidhaaf ka ilma irraa qabdu jechuudha ka ilma irraa qabdu fuuteetii social media gubbaa qaama qullaa
gadi lakkifta meegaa shamarran jechuudha miira kee yeroo galan unkaan isii miti jechuudha ka jaartii halaala isiiti miti kabraatuhu viidiyoo waraabee ni argaa ni agarsiisa haa ta'uti malee ishiin agarsiiftee wajjinin jechuudha jaartii isaatii halaala ofiiti waa akka fedhe jechuudha godhuu danda'a inni immoo waldinni hara waliin muufanne jedheeti akka kanatti sooshaal miidiyaa gubbaarratti gadi lakkisee addunyaa kanaaf maxxansuun jechuudha. Rabbiin isa haa salphisuu dunia akhiraa wallahi dhugaa waan akkaan nama ajaa'ibuu nama hundinuu haadhanii qabdanii akkuma sanitti ilaaluu qabdan jechuudha. Beleetii qabdanii haadhan hundinuu jechuudha haadha malee dhalate hin jiru. Kanaaf viidiyoo kana jechuudha an jechuudha baay'ee takka rifadhee na rifachiisee tumaan viidiyoo kana waraabuu dirqame jechuudha. Ishiin akka boocee yaa rabbi sheer naa godha yaa Oromooti sheer naa godha nami muslima taatan sheer naaf godha akkas jetteeti jechuudha. Namoonni hedduun deebiit godhanii gara TikTokiitiin gara FB fi maxxansanii jechuudha waan kana jechuudha wallaahi wal jalaa fuudhanii hafarsaatii jiranii an kanarratti jechuudha kun namaa mitiin jedha egaa sila nama akkana si godhe jala lamata itti deebi'ee namni siin jedhu suni nagaa hin qabu kana jalaa baafadhu boodaan namni akkanaadha kun lubbuu keetu balleessuu jechuudha isa waratti waan xiqqoodha jechuudha inni lubbuu kan kee balleessee jira si qaanfachiisee jira addunyaa tanarratti jechuudha akkan taane si godheetii jira si miidhee jira waan inni sirratti hin dalagin hin jiru namoonni garii yeroo jechuudha walitti dabalaman kana tarii jechuudha ittuma taphatu jecha maallaquma irraa nyaatu jecha namoota nama barbaadan santu jira jechuudha har'a inni osoo jaalalaaf ta'e meelaal akka nama tokko ta'e jechuudha osoo jaalalaaf ta'e jaalala ishiirraa qabu osoo ta'e jechuudha fuudhee sooshaal miidiyaa kanarra viidiyoo ishiidhaa gadi hin lakkisu ture maallaqaaf jecha diina maallaqaa jechuudha inni kanaadha maallaqaaf jecha sababaa ishiin erguu fi diddeef jecha fuudheetii sooshaal miidiyaa gubbaa baase inni akka tasaadhaa jechuudha Suud Arabiyaa keessa waliin jiraatu jiranii inni akka tasaadhaa qabamee galee raafamee galee jette yeroo inni galee achitti maallaqa naaf erginaa jedha anneen didee akkasummoo shamarran baalee maal jette isaa viidiyoo dhageessisan jechuudha narratti janajjanee narra jaalatee ishii argatee jennaani ka maallaqa qabdu ani dhaleen jira waan ta'eedhaafuu jechuudha maallaqa gahaasan waan hin qabneef ka jettuu na fakkaata kanaafuu ka maallaqa qabdu san narra maallaqa qabdu kanarra nafsii qabdu argatee jennaan akkas na godhe jette jechuudha dhiiroo wallaahi waan nama ajaa'ibu nami diina maallaqaa jechuudha diina maallaqaa ta'eeti jira walumaa galatti jechuudha baay'ee takka kan nama aarsudha jechuudha viidiyoo sunillee viidiyoo qaama qullaadhaa shiisanillee kan agartan jechuudha waan akkasiisan sheer hin godhina viidiyoo san balleessaa ofirraa kun dhaamsa kooti hordoftoota kiyya kabajamoo viidiyoo har'aadhaa kiyya kana fakkaata haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan jiraadha turtii gaarii rabbiin waan hamtuu nurraa haa qabu shamarran dhaamsi wanni isin dhaamu isin dhiira adda baafadhaati akkasumas rabbiin isin haa eeguti rabbi keessa kadhadhaati gara bultii keessanii itti seenaa isin jedha namni hundi jechuudha namaa miti dhiirti hundi dhiiraa miti kanaafuu rabbi isin haa gargaaru isin jedha hordoftoota kiyya kabajamoo nagaan jiraadha haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti